Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga sa'a kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, ameen galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan akkasumas addunyaa guutummaatti afaan uumama isaa hundumaadhaan kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa kitaabilee kakuu moofaa barachaa akka jiru ni beekama. Barumsa kanaan kutaa darbe kutaa 24ffaadhaan kitaaba raajotaa keessaati raajii jahaffaa kan ta'e waa'ee raajii Aamoos jalqaba waa'ee isaa akkasumas immoo taansinee waa'ee kitaaba isaa baranneetudha kan dhaabbanne. Walumaa galatti amma ammaatti raajota gurguddoo jalqabaa kanneen ta'an afur waa'ee raajicha Isaayyaas seenaa isaa akkasumas kitaaba isaa kan lammaffaa Hisqiyeel waa'ee Ermiyaas waa'ee isaa akkasuma raajii isaa. Kan sadaffaa Hisqiyeel seenaa isaa dabalataan raajii isaa kitaaba isaa. Kan afuraffaa Daani'el seenaa isaa gabaabinaan akkasumas kitaaba raajii Daani'el. Kan shanaffaa immoo Hooseedha. Raajii Hoosee seenaa isaas. Kan jahaffaa immoo kutaa darbeen kutaa 24ffaadhaan kan baranne jechuu kooti. Aamoosidha seenaa isaas akkasumas kitaaba isaas ilaalleeti kan dhaabbanne. Kutaa har'aa kutaa 25ffaadhaan immoo raajii torbaffaa kan ta'u waa'ee kitaaba raajii Miikiyaas barannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa raajota 16 keessaa torbaffaatti kan argamu raajii Miikiyaasidha. Raajota 16 keessaa torbaffaarratti yookiin immoo raajota warreen xixiqqoo 12 keessaatu sadaffaarratti kan argamu Miikiyaasidha jechuudha. Akkuma baratame guyyaa irraas jalqaba waa'ee raajii kanaa amma ta'e ni ilaalla. Itti aansinee immoo kitaaba isaa kitaaba raajii Miikiyaas ni ilaallaa jechuudha. Waa'ee isaarraa yommuu jalqabnu Miikiyaas jechuun Waaqayyoon kan fakkaatu eenyudha jechuudha. Eenyu kan akka Waaqayyoo jechuudha. Kan maqaan isaa maqaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoo warreen hangafootaa torban keessaa tokko duukaa wal fakkaata. Qulqulluu Miikaa'el hiikkaan maqaan isaa Nuukem Egzaabiyeer eenyu kan akka Waaqayyoo Waaqayyoon kan fakkaatu eenyudha jechuudha. Miikiyaas jechuun akkuma kana Waaqayyoon kan fakkaatu eenyudha jechuudha. Miikiyaas akkuma raajota warreen ilaalaa turre dursine achuma dachee Yerusaalem irratti kan dhalatedha. Gosni isaa gosa Biiniyaamidha. Ijoolleewwan gosoota yookiin immoo nagadiiwwan warreen duraa jiran keessaa yommuu ilaalamu gosa Biiniyaam keessaa kan dhalatedha. Kibba Yerusaalem naannoo addaa Moorsheet Geet jedhamutti dhalate. Yerusaalem ingirii naannoo Yerusaalem gaafa jennu Yihuudaa jechuu keenya dhalika akkuma Isaayyaas akkuma Ermiyaas akkuma Hisqiyeel Daani'el akkuma isaan kana Yihuudaa keessaa kan dhalatedha.
Yihuudaadhaaf Israa'el kan jedhu yeroo hundumaa akkuma dubbadhu adda baasnee beekuu qabna. Achitti dhalatee jechuudha. Kana booda bara tajaajilummaa isaa keessa mootonni kan akka Iyyoo'aatam, Akaaziif, Hizqiyaas bara isaan turan naannoo bara 735 kaasee hanga 688 gidduutti lallabaa barsiisaa kan ture akkasumas raajii dubbataa kan turedha. Egaan dursinee akkuma ilaalle bara mootota kanaa raajonni adda addaa barsiisaa turan kan akka Isaayyaas dursinee kan baranne Hosee, Amoos isaan kun bara kana turaniiru. Bergit Amoos hunda isaanii dursa jenneerra. Dursee kan ka'e yeroo sanas kan turedha Amoos. Hoseenis immoo akkuma kanaa kan turedha. Inni immoo warreen gama Semaariyaa keessa jira. Amoosis baay'ee isaa kan barsiise gara sanaattidha jennee yeroo darbe baranneerra. Warreen gara kaabaa jiran jechuudha warra Semaariyaa. Isaan kun garuu Isaayyaas akkasumas Miikiyaas immoo warreen Yihuudaadha kan isaan barsiisaa turan, kan isaan raajii dubbachaa turan jechuudha. Isaayyaas duukarraa achuma dachee Yihuudaarraa haa barsan malee garuu bakka adda addaa turanii. Isaayyaas naannoo Yerusaalem naannessee barsiisaa kan ture. Yeroo kana Miikiyaas immoo achuma dachee Yihuudaa, Yerusaalem mataan ishee dachee Yihuudaadha. Inni immoo dachee Yihuudaa keessaa gara lixaa kallattii lixaadhaan barsiisaa akkasumas raajii dubbataa turedha jechuudha. Innaa baruma tokko wajjin jiraataniiru jechuudha. Kanaaf bara mootota kanaa mootonni kun baay'ee hamoo turanii. Gaariinis immoo turaniiru. Fakkeenyaaf kan akka Hizqiyaas mootota gaggaarii keessatti ni lakkaa'amu. Isa dura Hizqiyaas dura kanneen turan garuu xaawotiiwwan waaqeffamaa turanidhaaf isaan kana balleessuu irratti Hizqiyaas hojii guddaa raawwateera. Namoonni gara waaqayyootti akka isaan deebi'aniidhaaf. Innaa hojii isaanii hojii gaarummaa Hizqiyaas raawwate kanaaf sababni tokko isuma kana Miikiyaasidha barumsa isaadha. Maaliif? Eenyuuniyyuu osoo hin sodaatin cubbuu saboota Yihuudaadhaa fi Israa'el isaanitti himaa turedha Miikiyaas jechuudha. Bergit raajonni hundumtuu akkasidha. Osoo hin sodaatin barsiisaa turanii. Kanaan immoo mootonni ni sirraawwachuudha. Barumsa waa'ee raajotaa kana yeroo barannu mootota kana kaasaa deemna maaliifidha? Amma gabaabsinee kaasne malee bara isaanii maaltu ture kan jedhu sirriitti yommuu ilaallu haalli siyaasa biyyaa baay'ee rakkisaadha. Dubbachuudhaaf yeroo itti hin danda'amne fa'aadha kan jiru. Kana keessa ba'anii garuu bara mootii akkasii Miikiyaas akkas godhe gaafa jedhamu ba'uunatti baay'ee nama dinqisiisa. Dabalataanis immoo namoonni kun osoo barumsa raajota kanaa dhaga'anii deebi'uu didanii innaa waaqayyos murtii isaadhaaf abbaa dhugummaa isaa kanatti ni argama. Murtii waaqayyo murteesseera gama lamaaniinuu warreen Israa'elittis warreen Yihuudaattis hundi isaanii biyya isaanii gadhiisanii booji'amaniirunna. Murtiin kun kan isaanitti darbe dhuguma waaqayyo karaa raajota isaa karaa baay'ee gara moota kanaatti ergee didanii naayidha malee callisee miti. Innaa amma kanneen kaasnu kun isaan kun bara isaaniitti didaniiru gorfamanii ni diduu ittaanii waliin dhufanii diduu. Kana booda xumurratti waaqayyo maal godha? Murtii isaanii murteessaa jechuudha. Innaa mootonni kun kanaafidha seenaa qulqulloota raajotaa duukaa kan ka'an jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti Miikiyaas haala kanaatiin bara mootota kanaa tajaajila isaa tajaajilaa tureeraadha salphaadhumatti. Seenaa isaa kana ilaaluun ni danda'ama. Kan itti aanu kitaaba isaa haa ilaallu kitaaba raajii Miikiyaas. Kitaabni raajii Miikiyaas ingirii raajota ja'an jiran keessaa kan torbaffaadha jenneerra. Kitaabni kun kan barreeffame isumadha. Raajichuma Miikiyaasinidha. Maqaa wal fakkaataa kanneen qaban lama ni jiru. Bergit guutummaa wal fakkaataa miti. Inni kun Miikiyaasidha. Gara fuulduraatti kan immoo Milkiyaasidha. Milkiyaas. Kanaaf akka wal ja'an dhoole sirriitti ilaallannu. Kitaaba kana kan barreesse raajicha Miikiyaasidha. Kakuu haaraa keessatti kitaabolee hunda keessaa addatti kitaabni kun maaliin beekama? Wangeelota arfan irratti caqasameera kitaabni raajicha Miikiyaas jechuudha. Egaan gara fuulduraatti akkuma barannu kitaaboleen kakuu haaraa kitaabolee kakuu moofaa ni caqasu. Kitaaboleen kakuu moofaa waa'ee baay'een isaanii raajiidha jenneera mitiire. Raajidha waa'ee dhufaatii masii sanaadhaaf raajii dubbatameera. Innaa Kiristoos masiin
kan inni raawwatu hundumaa hojii isaa keessatti dursee wanti kun akka barreeffame duuka bu'oonni yeroo barreessan raajota caqasaa turan jechuudha. Kitaabni raajii Miikiyaas kun wangeelota sanattuu kitaaba caqasamedha. Qabiyyeen isaa waa'ee booji'amuu gara Baabiloonitti Yihuudootaan taasifamee waa'ee lubummaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee dhiifamaa akkasumas waa'ee dhufinsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Masichaa kana kanaa fi isaan biroos ni dubbata. Walumaa galatti kitaabni kun boqonnaawwan torbadha kan inni qabu. Boqonnaawwan kana bakka afuritti qoonnee ni ilaalla. Kan jalqabaa boqonnaa tokko kaasee amma boqonnaa sadiitti kan jiru waa'ee kufaatii Samaariyaadhaa fi Yerusaalemiif kan inni dubbatedha. Boo'icha isaanii jechuudha. Maaliif yeroowwan adda addaatti Waaqayyo akeekkachiisa adda addaa isaaniif kenneera hin didanii. Inni kun yeroo sanatti kan taasifamaa jiru miti bargis. Yeroo jarri kun booji'aman fakkeenyaaf Yerusaalem yeroo kuftu kan ture kan akka Ermiyaasidha. Miikiyaas garuu sana durseetu kan hin ture. Sana dursaa turuyyuu malee bifa raajiidhaan Waaqayyo mul'isee fi dubbateera. Kun akka kufan jechuudha Yerusaalem. Maaliidhaaf? Saba cubbuu isaaniidhaaf. Bakka Waaqayyoodhaaf ajajamuu diduudhaaf qofa Waaqayyo kan hundumaa isaan argeesseera. Samaariyaa kanneen jedhaman immoo warra Asooriin booji'aman warreen Israa'elootadha. Isaan immoo bara 722tti booji'amanii kan isaaniillee dubbateera. Innaa jarreen kun lamaan dhuguma boo'icha guddaa isaanirra ga'e gidiraa guddaadhaan booji'amuu jechuun akka guyyaarraa salphisnee dubbannu osoo hin taane biyya isaanii, aadaa isaanii, qe'ee keenya, horii keenya sun jedhiin gadhiisanii akka jiranitti booji'amanii beelaan dhumaniiru. Beela duukaa walitti dhufee wantoonni baay'isanitti raawwatanudha. Wanta salphaa miti. Innaa kitaabichi boo'icha Samaariyaadhaa fi Yerusaalem jedhee jalqaba boqonnaa tokko gaafa laalluyyuu boo'icha jechuudhaan eegallanna. Kun isaan dhaga'uu isaanii dubbateera. Akkasumas Miikiyaas geggeessitoota warreen Israa'el akeekkachiisuusaa cubbuu isaaniirraa akka isaan deebi'aniidhaaf hojii gaarummaa Waaqayyoon waaqessota akka isaan deebi'aniidhaaf ingirii warreen gara Israa'el xaawotii waaqessuudhaan sirriitti kan isaan beekamanidha. Jalqabumaa jalqabee jechaadha. Saboonni sun akka isaan gara Yerusaalem hin dhufneedhaaf achumatti xaawotii godhanii fi Israa'eloonni achumatti akka isaan xaawotiidhaaf sagadan gochuudhaaf jecha xaawotiin biyya isaaniitti jalqabeera. Kun hidda fageeffatee tureeranna. Inni guddaan Waaqayyo immoo kanarratti baay'ee kan hinaafuudha. Kana kanaaf Miikiyaas kan Waaqayyoo kan ta'e isaan akeekkachiisaa tureera jechuudha. Boqonnaa afuraffaatti kan argannu waa'ee mootummaa Waaqayyoodhaaf Israa'eloonni baqannaadhaa deebi'uu isaaniiti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun gara fuulduraatti kan ta'u jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo ammayyuu hin dhufne kadhannaa keenyaanis mootummaan kee haa dhuftuu jennee akkuma waamnuchaadha gara fuulduraatti kan taatudha. Waa'ee kanaa dursee dubbateera. Dabalataan immoo Israa'eloonni baqannaadhaa deebi'uu isaaniis dubbateera. Israa'eloonni baqannaadhaa deebi'anii gama lamaaniin kanneen jiran hundumtuu booji'amanii sababa cubbuu isaanii adabbii erga argatanii booda Waaqayyo amma taana isaan hin ganne bakka isaan deeman hundumaatti isaan eegee adabbii isaan erga xumuranii booda immoo deebi'anii dachee isaaniitti. Innaa kanan dubbata. Boqonnaa shanaffaa irratti immoo waa'ee bal'inaan kan dubbatu waa'ee Masiichadha. Ilma Waaqayyoo Beetliheem keessaa akka inni dhalatu. Yeroo tokko barsiisee deebi'aa jira. Bakka biraa barsiisee osoo deebi'ee galaa jiru. Beetliheem baay'ee dulloomtee jechuun mannis akkasumas daandii ishee cufatee mannoonni dulloomanii bineensonni irratti mo'anii yeroo argu raajii dubbatee darbe. Ya Beetliheemati magaalaa warreen Yihudaa warreen gurguddoo keessaati ishee xiqqoodha. Garuu ishee xiqqoo yoo taate iyyuu si keessaatu ba'iinsi isaa bara baraadhaaf kan ta'e si keessaa naaf ba'a. Israa'eliin kan bulchu kan geggeessu kanaaf ba'a jechuudha. Waa'ee Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo Masiin sun ba'iinsa bara baraaf kan ta'e jalqabee kan jiru achi Beetliheem keessaa akka inni dhalatu kana dubbateera. Innaa በእውነት ክርስቶስ dukkana kan wal quunnamu kan baay'ee guddaa kan ta'e Isaayyaas dukkana bara tokko kan jiran haala wal fakkaataadhaan waa'ee Masiichaadhaaf kan isaan dubbatan keessaa kun tokko isa kanadha. Isaayyaas immoo dursine akkuma dubbanne
boqonnaa 7 lakkoofsa 14 waa'ee masichaa dubroorraa akka inni dhalatu inni immoo dubbateera jechuudha. Yeroo tokkotti kan dubbatamedha jechuudha kun lamaanuu. Boqonnaan 67 immoo Waaqayyo Israa'el akka inni qeequmsa akka inni qeeqe akkasumas immoo Israa'eloonni yaadaan kufuu isaanii kana ni dubbata jechuudha. Salphaadhumatti raajii Miikiyaas haala kanaatiin boqonnaawwan 7 qoqqoodnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Miikiyaas raajota jiran hundumaadhaaf dursine akkuma dubbanne raajii 16 keessaa kan torbeeffaa warri xixiqqoo 12 keessaa immoo kan sadeeffaatii kan jedhu haala kanaatiin haa qabannu. Kan itti aanu raajii Iyyu'eelidha. 8ffaatti kan ilaallu isa kutaa itti aanuun qabannee kan dhufnu kan ta'udha. Har'aaf asumaatti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.